Gooftaa saba kana yaadadhu Yesuus saba kana yaadadhu araara keetii kadhadhume biyyi lafaa gaaga'ame kan dhageenyu gurracha nugu hamtu argine Gooftaa saba kana yaadadhu Yesuus saba kana yaadadhu. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaa kun kan daawwachuutti jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dhiyeessinudha. Kan amma dhageettan obboleessa keenya Boonsaa fi akkasumas obboleessa keenya Edasso faaruu addaa qabatanii dhufanidha. Boonsaa fi Edassoon karaa addaatiin karaa feesbuukiitiin akkasumas waadaa onlaayinii ministiriin beektanii asin durallee furtuu dhugaarra dhufanii dubbatanii turanii. Egaa Boonsaa Edasso baga nagaan dhuftan. Guyyaa har'aa walakkaa keenya argamuu keessaniif dhugumaan baay'ee galatoomaa isiniin jechuu fedha. Torbaan kana torbaan otoo hin taane yeroo darban kanneen keessaa faaruu addaa akka hojjechaa turtan hin beekaa. Guyyaa har'aa ammoo faaruu san fixxanii walakkaa keenya argamtanii waa'ee faaruu sanii haasofna jedhee isin affeeree isinis dhuftanii walakkaa keenyatti argamuu keessanii baay'ee isin galateeffataati. Mee gara bal'ina sagantaa keenyaa osoo hin deemin duratti waaqa kadhanna. Si kadhanna si galateeffanna waaqa jaalalaa abbaa namaan ganna waaqa naman irraa yaa waaqayyo harka kan keettu nu jala harka kan keettu nu qabe jennaan dhaabannee guyyaa kana yaa waaqayyo si waaqeffataadha guyyaa kanas kabajjaadha haalli jireenya keenyaa yaa waaqayyo gaarummaa keenya tolli keenya hojiin keenya guyyaa har'aa nu agarsiisudha. Ammoo gooftaa kiyya yaa waaqayyo ati waan jaalala kan keetiif gara laafummaa kan keetiif gargaarsa kan keetiif waan nu ittisteef waan nu eegdeef maqaan kan kee dachaa kolfaa yaatu. Yaa waaqayyo obboleessa kiyya Boonsaaf akkasumas obboleessa kiyya Edassoo faaruu isaan hojjetan irratti isaan gargaarte kunoo guyyaa har'aa kana firee isaan xumursiiftee yaa waaqayyo akka argisiiftu ka gargaare sa'ii kanaaf hedduu si galateeffannaa. Amma hinnaa waa'ee kana mari'anneetiin jennus mariin kun yaa waaqayyo sirraan ta'e haa ta'uu marii kanaan yaa waaqayyo dubbii kanaan yaa waaqayyo sabni kan kee ittiin dhaga'u sabni kee ittiin irraa baratuuf ittiin jijjiiramu haa ta'u je'es kadha maqaa gooftaa Kiristoostiin aameen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun kan daawwachuutti jirtan furtuu dhugaatii peejii keenya kana sheerii laayikii sabskraayibii godhuu hin irraanfatinaa. Namoota hin argineef namoota bira hin geenneef qoqqoodaa dabarsaa isin jedhaa isin gaafataati. Qajeelumaan gara gaafii guyyaa har'aa qabadheetiin dhufetti itti deemeetiin jedhaa. Obboleessa keenya Boonsaa faarfataa Boonsaa Koormaa Minisootaa irraa. Egaa Boonsaa gaafiin duraa si gaafachuu fedhu faaruu kilippii hojjettanii torban kana xumurtaniittan kan jedhu quba qaba. Mee waa'ee faaruu kanaa irraa dubbanna guyyaa har'aa. Faaruun kun akkamiin baastan faaruu kana? Mee waa'ee faaruu kanaa xiqqoo nuu kenna. Silaati oduun dhabdu faarfannaa bareeda dhugumaan faarfannaa baay'ee bareeda kilippii faaruu bareedaa qabaniif faaru viidiyoon isaa bareedaa akkitti hojjetameera. Akkitti waraabame sagaleen isaa wanti hundi isaatu akka dhaggeeffattoonni keenya jaallatan goonee hojjanneerra faarfannaa bareedaa torbaanota darbe keessatti xumuramee wanti hundinuu torbaan itti aanu kana keessatti hin dhiyeetaa qilleensarra hin dhufa. YouTube irratti post godhama karaa Facebookiitiin WhatsAppiin karaa adda addaatiin faarfannaa kan namoota bira akka ga'u hin goona. Hordofaa eeggadhaas ni jedhe. Waaqayyo si haa eebbisu. Mee faaruu kan akkamii hojjetta? Mee waa'ee faaruu kanaa irraa ta'u maal jetta?
Galatoome rooba. Faaruu kana ka hojjanne waggaa gara 3 dura ta'a. Ka hojjanneef illee wama uummanni keenya ka biyyaa irra jiru kana laalchifneeti. Walumaa galatti addunyaan tun rakkina guddaa keessa jirti. So gariin mana isaa irraa ari'amee garii ammoo waan nyaatu dhabee beela'ee rakkina garaagaraa keessa jira. Kanuma irraan wal qabatee yeroon ka wal fakkaatu faaruu akkasii hojjanne jechuudha. Baay'ee galatoom faaruu bareedaa hojjettaniittanii mee wanni ani isin gaafachuu fedhe faaruu kana mee boonsaa gara kan keetti deebi'a qabiyyeen faaruu kana maal inni akka amma Edaasso natti maalutti yoo ta'e faaruun kun erga hojjetamee hennaan isaa dheeraa qabiyyeen faaruu kana maal of keessaa qaba akkasumas eega faaruun kun yennaa dheeraan dura hojjetameera maaliif ammaan tana gadhiisuun isin barbaachisa maaf ammaan tana baasutti murteeffattan? Yaa qabiyyeen faaruu kana baay'ee ifaa mata dureen isaa araara keetiin kan jedhu kadhannaa of keessaa qaba waa'ee bara kanaa waa'ee dhumaa bara kanaa of keessaa qaba wanta saba keenyaa wanta uummata keenyaa of keessaa qaba kadhannaa qaba akkuma isin jedhisan guutumaan guutuutti faarichi bara kanaa wal fakkaatu faaruu yerooti jechuudha faaruu yeroo kana ilaalchisee faarfannee sabni keenyaa yookiin ammoo addunyaan kun guyyumaa gara guyyaatitti yeroo rakkinaa deemaatti akkuma argitan wanti dhagahamu wanti arginu hundinuu dubbiin gara dhumaa akka deemaa jiru ibsaa keessattuu ammoo biyya keenya keessatti yoo ilaaltee jettu ammallee sabni keenya rakkina adda addaa keessa jira ajjechaan namootaa guyya guyyaan itti fufee beelli dhukkubni namni gadadoo adda addaa keessa jira. Yeroon kun yeroo waaqayyoon dhugumaan saba keenya yaadatu yeroo waaqayyoon nu yaadatu waan ta'eef faarfannaa kana kan qopheessinee yeroo dheeraallee taa'u wanti cuma faaruu kana bara waggaa 4 akkasiin dura ture ka dabarsinee ittiin tajaajilaa ture. Yeroo sanuu kan yaadatu yeroo saba keenyaaf yeroo dukkanaa ture imimmaan garmalee boo'ichi garmalee ture saba keenya irratti yeroo san kan barreessinee ammallee wanti cuma wal fakkaatutti deemaa waan ta'eef yeroo kanaan wal qabatu jechuun faaruu kun. Waaqayyo isaa eebbisu faaruu yeroo wal qabatu ka baastanii mee dadhabbiin isaa hoo akkam ture bu'aa bayii isaa akkamii akkasumas wanti faaruu kanarraa bu'aan isin argattan maal inni? Isaa hedduu dhugaa dubbachuu fi faarfannaa hojjechuun baay'ee ulfaata. Kanaan dura illee ekspiriyaansiin qaba ture faarfannaa yoo yaadattu waggoota dheeraan duratti faarfannaa hojjannee turre faarfannaa baasuun baay'ee salphaa miti ispoonsarii barbaadaa istiidiyoo dhadhaa beellama qabsiiftaa haalli mijatu faaruu baasuun guutumaan guutuutti salphaa miti keessattuu ammoo biyya kana keessa amma bakka nu jiru kanatti istiidiyoo gahaa hin qabnu ture namni muuziqaa si qindeessu hin jiru baay'ee ulfaata kanarraa akka ka'e yeroo dheeraa nurraa fudhatee istiidiyoo tokko barbaannee sagalee keenyaa istiidiyootti waraabne sagalee keenyaa waraabneen booda mucaa muuziqaan hojjetee daawwit jedhama gara istiidiyoo Finfinnee erginee achitti beellama qabsiisnee muuziqaan itti hojjetamee achumatti mix godhanii wanti hundinuu dhumatee kan gadeedhee garana dhufe hagas dhufe ammoo namoota viidiyoo nu hojjetan barbaannee isa kana qindeessuun baay'ee ulfaata ture koovidii wal qabatee wanti baay'een cuccufamaa ture nullee abbaa maatiitii yeroo qabnurraa yeroon keenya walitti nu hin galu ture akkuma goonee garuu dadhabbii isaa guddaallee ta'u dadhabbiin guddaa eebba guddaa qabatee dhufanii waan abdannuuf of kenninee hojjannee haga hojjanne ammoo irra deddeebi'aa hojjetaa turre wanta bareedaa qabannee gad dhufuuf akkasuma waan inni gargaareera dhugaa dubbachuuf amma dadhabbiin nutti dhagahamu eebbatu nutti mul'ata namoonni itti eebbifaman jennee yaannaa bu'aa takka illee irraa arganne hin yaannu akkuma beektu waldaan keenya bakka itti gurguran hin qabnu yoo CD illee hojjanne yookiin ammoo adda addaa illee goonee jenne bakka kanallee itti gurguran hin qabnu namni sirraa bitu hin jiru ofuma keenya akka bu'aan gatiin irraa hin argamne dubbabeen bu'aan isaa eebbaa yoo faarfannaa kana sabni keenya dhaga'e itti eebbifame nullee ittiin eebbifamna nullee hin eebbifamna isuma san bu'uureffannee ka hojjanne waan takka illee irraa hin eenyu
YouTube irra kenna YouTube irra illee akka bitatan bakka adda addaatti illee kaa'uu hin dandeenya akka namoonni dhaqan achi bitatanii jedhan garuu kan amma bilisa namoonni haa dhagaaniif YouTube irra kenna namoonni achi Facebook irra illee share walii gochuun karaa adda addaatiin illee akka namoonni wal bira geessan godhuudhaaf yaala akka namni dhageettiin eebbifamu bu'aa tokkollee irraa argannu bu'aan isaa eebbaa ittiin eebbifamaa jenna kaakonu. Yaa baay'ee galatoom kun cincaa guddaa bu'aa hagana dadhabbii hagana itti gootee kaatee bu'aa tokko malee baastee bu'aan kiyya eebba jettee kaa'uuni kun cincaa guddaa kanaaf waaqayyo sinaa eebbisu jedhaati meeg Edasso gara kan kee dhufa muuxannoo faaruu kan irraan dabarsitan irraan faarfattoonni muuxannoo akkamii isinirraa haa fudhatan jettan wanti isin muuxannoon keessan ka isin namaa fi qooduu dandeettan maal inni? Okay, galatoom rooba faarfattootaaf kadhaamnu faarfattoonni uduu abdii hin kutanne hojjaa ofii bareedaa bareechisanii waaqatti kadhatanii uummataaf dhiyeessuu qabani. Miseensi mana sagadaa ammoo deeggarsa gayaa godhuufii qaba. Masakkoonni illee faaru jechuun utubaa mana sagadaati. Jabaatanii faarfattoota kanneen irra bira dhaabatanii hamileetti godhanii faarfannaa kana akka isaan baasan goosisuu qabanii wanti guddaan kadhannaan booda ammoo gargaarsa miseensaatiif masakkoota barbaachisa jechuudha. Warroonni faaruu baafta ammoo uduu abdiin kutanne faaruu bareedaa waan yeroo waliin deemu waan addunyaan wal madaalu dhiyeessinee uummata addunyaa kana maraa akka eebbifnu waan isa irra hojjechuu qabnaa jedhee yaada. Baay'ee galatoom Edasso baay'ee dubbii ijoon kennite faaruu baasuun salphaa miti faaruu baasuun baay'ee ulfaata ammoo yoo ilaalleetiin jenne faarfattoonni waldaa kennaa faarfattoonni baay'een namoonni baay'een ka fuulduratti illee ilaalaa turre faaruu babbareedaa warroonni baasuu danda'an faaruu babbareedaa warroonni baasanillee hinnaa duuba deebaniitiin jenna argineetiin jenna karaa kiliippiitiin hojjechuutiin ammoo sirmaayyuu hin jiru haga jechuu danda'ama ka jirullee baay'inaan ka jiru waa'ee akka ababaa waa'ee akka busaayaa adda addaa kanneen kaaniitu namoonni tokko akka dhuunfaatitti YouTube irra kanneen kakkaayan malee viidiyoon guutee namni hojjechuu danda'u hin jiru. Indastiriin faaruu adventistii guddaa duuba jira jedheetiin amanaan akka nama dhuunfaa tokkootitti. Kanarratti boonsaa yaanni kan kee maal inni? Kanarratti wanti ani jedhu tokko jiraata. Wanta baraa wal madaalu qabannee dhufuu qabnaa. Fakkeenyaa fi dur kaasetti faarfannaan akkuma namni tokko dur hin dhalataa dargaggeessa ta'a jaarsa ta'a akkas guddataa deema. Faarfannaan kennaa waldaa kennaa guddatuu qaba. Guddatuuf ammoo irra hojjetamuu qaba. Wanti addaa akka kalee hin hojjenne hadha irra hojjechuu qabna. Kaleessa kaasetii takka tateeppi keessa akkas gaggalchan hojjetanii CD'n hin beekamu ture namni CD hin dhaga'u CD illee maxxansan turan. Guutumaan guutuutti kaasetii waan namni fayyadamu natti fakkaatu kaasetii xiqqoo takirriisan waan hin hafe sun gara CD dhufee CD'n baay'inaan hin gurguramaa hin bitamaa ture. Amma guutumaan guutuutti garam dhufeera gara viidiyoo kiliipii hojjechuuti. Faarfattoonni kennaa adda addaa qabdan hamilee abdii uduu kutatin wanta hojjetanii taasisan gara viidiyoo tol guddisuu faarfannaa kennaa immoo gara istiidiyoo babbareedaa dhadheeti dhuguma yeroo tokko namni ispoonsarii nama godhu hin jiru akkuma jedhaa ture isaan namni sirraa bitatee hamilee sitti hin horuu rakkinni akka jiru hin beekne garuu abdii qaba abdiin illee hin jira. Namoonni sochii tokko godhaan illee akka jiran dhagayeeraa roobaan illee yeroo darbe yaada tokko dubbataa turreerra. Faarfannaa kanarratti nullee hin hojjanna jennee yaannaa namoota illee sappoortii godhuuf hin yaannaa namoota biraallee hin dammaqsinaa namoota qabeenya qaban namoota humna qaban faarfattoota ladda dhaabatanii hojiin bareedaa akka hojjetamu akka deeggaran sochiin hin jira. Sochii kana keessatti ammoo namoonni akka hirmaatan waamichallee goonaa nullee waan dandeenyu goonaa faarfattoonni kenna. Dadhabbii isaa hin beekamaa bu'aan irraa argamullee maal ta'e akka hin beekamaa garuu ammallee waan bareedaa wayii hojjechuuf
of dhiibaa of kakaasaa hojjedhaa isiniin jedha. Ijoollee jalaa dhufaan hojii mimmishaa hojjetan argeera. Viidiyoota tokko ilaalaa turreerra. Jabaadhaa jedhaan faarfattootaan yeroo dhuftan ammoo waan haarawaa qabadhaatii as koottaa jedhaa. Waaqayyoon nu gargaara. Wanti wayii hin jijjiirama jedhee abdii godha. Waaqayyo si haa eebbisu Boonsaa ergaa baay'ee bareeda. Faarfattoonni waldaa Adventistii ta'aniitiin jedhan faaruu ofii tokkoffaa uduu abdii hin kutanne hojjechuu qabanii jabeessanii akkuma hojjetaa deemteetiin hin jetteeni moor waan bareedaa hojjetaa deemta waan ta'eef jechuudha. Kaan ammoo akka yaada kiyyaatitti yaadni tokko kan yaadu maaliin inni waldoonni illee faarfattoota baay'ee jabeessutu isaan irra jiran jedhee yaada. Maafi hennaa baay'ee akka waldaa Adventistiitti faarfattoota haga sagantaan jala qabuuf ebalunuu faarfadhu. Haga kun akkana ta'uuf ebalunuu faarfadhu jedhan malee faaruun of danda'ee tajaajila mataa ofii ta'ee kamataa ofii danda'etti akkasitti rikoganaayiziin godhan. Kanaaf wantoonni kunniin hafuu qaban jedhee yaada. Kaan ammoo bal'inaan faarfattoonni illee wal barachuu qaban. Waldaa faarfattootaa ijaarachuu qaban. Fakkeenyaaf faarfataa Wallaggaa Arsii beekamuu qaba. Faarfataa Arsii Wallaggaa beekamuu qaba. Shawaa beekamuu qaba. Boorana beekamuu qaba. Harargee beekamuu qaba. Urgee hundumaayyuu wal beekanii wal affeeruu qaban. Hennaa akkas wal affeertu maal ta'a wal guddisaa jechuudha. Kanaaf faarfattoonni biyya keessa jiran karaa kanaan akka irratti jabaatanii hojjetan dhaamsa kiyya kun karaa kiyyaanii Waaqayyo si haa eebbisu. Boonsaa osoo gara dhumaatti deemaarra mee waa'ee faaruu kana keessatti dhuma jirru hennaa baay'ee namoonni Boonsaan faaruun inni faarfatu faaruu waldaa Adventistii irraa hin bayaa aadaa waldaa Adventistii irraa hin bayaa jedhan mee maal jetta kanaaf fakkeenyaaf darbeeraa irraa sii ka'uu danda'a. Darbeeraa kan jedhu irraa sii ka'uu danda'a. Namoonni baay'een ittiin jookii godhaa turanii faaruu san dura oolmaan hojjanne mee maal jetta faaruun kan kee waldaa Adventistii keessaa hin bayaa jedhanii fakkeenya ka darbeeraa durii amma dhiyeenya kana adda kan kee faaruun hojjatte hin jira. Faaruu san nama tokkotti gurguruuf ergee ture. Namni kun maal naan jedha faaruu waldaa Adventistiitii miti naan jedha jennaan lakki gurbaan Adventistii kirikiri wal qabnee jechuudha. So maasin jechuu fedheeti namoonni faaruun Boonsaa akkitti Boonsaan faarfatu waldaa Adventistii irraa hin baay'ee jedhanii maal inni mee waan kana. Rooba namoonni baay'ee jedhanii ani beekaa waan baay'ee keessa darbineerra fanaanii kan Waaqaa kennamu galata of keessaa qabu. Namoonni baay'ee komii dhiyeessanii bilbilaan illee qaamaan illee karaa adda addaati illee namni dubbatanii jiranii yeroo CD kiyya hojjadhe bakka tokkotti immoo kaasetii illee yeroo tokko akka hin gurguramne godhuuf yaalii godhaniiranii turan namoonni guutumaan guututti hin fudhanne jechuun bakka faarfannaa kun kennaa miti ka waldaa kennaaf fakkaatu ka waldaa kennaaf annaan galuu ani Waaqayyoon yeroo faarfannaa naa kennu yaadaloo naa kennu waan naaf kennu hojjedha. Faarfannaa yeroo hojjedhee jiru yeroo faarfadhee jiru akka keessa kiyya guutetti akka naa galee hojjedha. Yeroo faarfadhuuf ba'ullee ta'ee yeroo sochii faarfannaa kana keessa godhu akkas godhu jedhee wantaan godhu hin jiru. Akka naa galetti akka keessa kiyya guutetti ka faarfadhuan. Kun ammoo namoota hundaafuu kennaan adda addaa kennamaa kennaa naa kennamee kennaatti naa kennamee ittiin tajaajilaa jechuudha. Namoonni kenna namoonni tokko dhugumaan namoota baay'een galateeffadhaa namoonni baay'een sapoortii na godhanii baay'ee onneeraa galateeffadha. Haamilee namoonni nu horatan hedduutu turanii hedduu jiranii namoota saniin baay'ee galateeffadha. Namoonni haamilee cabsan ammoo si morman hedduutu jiranii. Garuu wanta asin jedhu tokkocha jira Roobaa. Faarfannaa yoo ati hojjattee jette yoo atiin faarfannaa gabbaasaa hojjatte sagalee isaatu dhagaamu. Inni kun seebii keessaa yoo leen bahu jedhanii darbaan sirraa illee bitan si dhaga'uu illee fedhan nama raffisaa si jedhan waldatti illee faarfataan faarfatu namni rafuullee dhabamu. Maal faaruu nama raffisuu jedhanii harkatti uffatan. Yoo ta'u waan jabaa wayii mishaa wayii qabattee as dhuftee jette
Kennaa kun sirba fakkaata. Faar waldaa biraa fakkaata. Akkas jedhanii si morman. Mee dhugaa tokko haa dubbannu. Guutumaan guutuutti ana kanaan jedhanii ani faarfannaan gara biraatti warra biraarraa ergifatee dhufee yookiin ammoo istaayilii kennaa miti ka waldaa kennaatii miti naan jedhanii naan morman namoonni baay'een. Yoo laaltee jettu ammoo dhugumamee faarfannaa waldaa biraa ka ergifatee mana ofiitti dhageenya jira. CD waldaa biraatti kan mana keenya keessa guuteeru miti. Hundi kennaa CD waldaa biraa qabannee mana keenya kennee dhageenyaa ittiin faarfataa oollaa ittiin tajaajilamnaa. Yoo nu ammoo hojjennee dhufne ka waldaa biraa fakkaatan jedhanii yoo si mormanii hamilee keessa tuqanii yoo ammoo ofii isaaniitii ka waldaa biraa guuranii mana keessa akka dhaganii naan galuu wanti kun dhaabatuu qaba. Dhaabatuu qaba. Wanta kana dhaabsisnee namni hundinuu akka galeefitti faarfataa. Ana wanta addaallee kan hojjedheen jiru wanti hojjedhu tokko faarfannaa yeroo CD hojjennu yookiin ammoo yeroo gara tajaajilaatti illee as fidee jedhu utuu hin dhufneen duratti fakkeenyaaf CD kiyya san faaruu gara 30 keessaa ka faaruun 11 sun ka bahe kanatu gurra namaa guutaa yericha kana kan madaalu kana jedheeti ka hojjedhee jedha. Faarfannaa hedduu qabu. Garuu isaan keessaa hin ta'a jedhu filadhee qabadhee as dhufa. Faaruma ta'eef yeedaloo fi uumaamti tolee fi midhufee ka faarfadhu. Hamilee hortuquu hin qabnu faarfannaa kennaa nu bira dhufee waldaa keenya irra dhufee namoonni biraa dhaga'uu qabanii namoonni biraa bitatuu qabanii namoonni biraa ergaan kenna maal akka ta'e beekuu qabanii. Kanaaf waan bara fakkaatu waan yeroo wal madaalu hojjechuu qabanis illee yaadaan gara kiyyaan akkanaa galetti waaqeffadhaa akkanaa galetti faarfadhaa. Kaammoo ka biraa yeroo taanutti faarfannaa babbareedaa dhugumaan yeroo kana madaalu kaawwadhee dhufu jira yoo san maal akka jedhan beeku akkana jedha roobaan deebii an qabu. Waldaa kana keessa ilaalcha lamatu jira. Namoonni muraasni ta'an yoo ati faarfattu mataa keessa gasiidhaanii noo akkanaa akkas ta'uu qabu muuziqaa baadhate akkasiin godheessiin jedhanii sirbi dhaga'uu kan feene hin jiranii akkasuma ammoo irra baadhaa irra guddinni ammoo faaruu keetitti eebbifamanii rasiin jedhanii eenyullee guutumaan guututti nama gammachiistee hin dandeettu kaawwanillee garan akka dhufan faarfannaa akka ta'etti akka fudhatan kennaa akka kennaatti akka fudhatan dhaamsa kiyya dabarsaa. Wanti jedhu ka biraan jiru roobaan. Galatoomi deebii namootaaf kenniteetta jedhee yaada. Garma faaruu ammaa kanas deebisa yeroo kennallee waan deemaaruuf gabaabsinee biraa deemna. Gooftaa saba kana yaadadhu araara keetiin yaadadhume jedha faaruun amma isin baastan kuni irrallee darbee biyya keenya laalimee jedha. Faaruun kun maal jechuuf faaruun kun ergaa poolitikaa hin qabaare. Kuni waa'ee poolitikaati miti ergaa poolitikaa of keessaa qabu sabni keenya ka beekame rakkoo guddaa irra jira rakkateera mana dhabeera mana irraa ofiirraa ari'ameera lafa ofiirraa ari'ameera waan nyaatu dhabeera so saba kanaaf kadhachuun waan barbaachisaa waan yeroo kanaatti illee kanaafuu marti kennaa waan itti kadhachuu qabnu waan irratti wal morminu natti fakkaatu waan kana irratti. Okay, Ede, baay'ee galatoomi akka poolitikaa of keessaa hin qabaanne rakkinuma saba keessanii akka haasoftaniif waan lafa deemaaru akka faarfataattani kana himteetiin jetti galatoomi. Boonsaa atillee gabaabsinaa kenni yeroo hin qabu ergaan kun poolitikaa of keessaa qabaare hennaa araara keetiin saba kana yaadadhu biyya keenya yaadadhu jettu maal jechuu feeteeti mee gooftaa saba kana yaadadhu araara keetiin yaadadhu mee jedha mee maal jechuu feeteeti naa badhisa achi biratti gabaabsiiti. Tumaan guututti ergaa siyaasaa of keessaa hin qabu. Saba keessaa dhufe qabaanin saba waaqni keessa dhaqaay sabni kun gadadoo adda addaa keessa jira gadadoo hamaa keessa jira saba keenya kana yaadadhu jedha ergaan isaa. Guutumaan guututti sabni keenya yaadatamu qaba kan hundi keenya irratti walii galu sabni keenya waaqayyoon nu yaadatu qabu. Sabni keenya boocha keessa jira. Sabni keenya gadadoo addaa keessa jira. Saba keenya waaqayyoon yaadatu qaba. Namoonni gara biraatti hiikatoo hin qabaniin sabni keenya yaadatamuu qaba. Kadhannaadha. Kanaaf ergaa biraaf keessaa hin qabu. Waaqayyoon araara keetiin yaadadhu nuti araara akka jedhu ergaan isaa ergaa biraa hin qabuuf keessaa.
galatu egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa hanga ammaa ka wajjin turreetiin jennee obboleessa keenya faarfataa Boonsaa Koormaa fi Edasso shaalee wajjin turreetiin jennee faaruu isaan amma dhiyeenya kana baasanii gadi dhiisuuf jiran irratti dubbataatiin turre araara keetiin yemmuu yaadadhume ka jedhu faaruu baay'ee bareedaa hundumti keessanii iyyuu dhaxxanii peejii irratti akka ilaaltaniitiin jettanii fi akkasumas akka sheerii namoota hin dhaqqabneef illee dhaqqabsiiftaniitiin jettan isin gaafanneetiin jennaa Boonsaaf Edasso turtii guyyaa har'aan wajjin gootaniif Waaqayyo isin haa eebbisu jedhaatee sagantaa keenya ka guyyaa har'aa asuma irratti raawwannaa obboleessa keenya Edasso kadhannaa dhumaa nu godhatta. Guddinneessi galatoofannaa abbaa keenyaa mara keenyaa nu eddee kunoo roobaallee sagantaa kana irratti nu qopheessee yeroo isaa cincaa godhee waan jedheef yaa Waaqana karaa addaan fu'ameen isa eebbisi nullee yaa Waaqana faaruu kana addunyaa kana wal geessinee martinuu eebba irraa argatee namni martinuu ittiin akka eebbifamu abbaa keenyaa mara isaaniitu eebbisi nu waliin jiraadhu wanti martinuu akka fedhii keetii haa ta'u kana maraas gabna Kiristoostiin ameen. Ameen. Isabelli miidhe marrumaan saagogee rasaasaan bu'atanii kookuufee jaan argee ilma abbaan qabne isa haadhaa fi tokko du'acheessanii agarte heechikoo gooftaa saba kana yaadadhu Yesuus saba kana yaadadhu gooftaa saba kana yaadadhu Yesuus saba kana yaadadhu araara keetiin gadadhume biyyi lafaa gaaga'ame kan dhageenyu kurraan tolu hamtu argine araara keetiin gadadhume biyyi lafaa gaaga'ame kan dhageenyu kurraan tolu hamtu argine sanyuma Qaa'elii baay'ata dhiiga dhangalaasu Yihudatu dachaadhaan wal fure tapha du'aa geessu anin beeku jedhee gadhiiqata dhugaa gurguratee Waaqayyo atumaan nuuf lole Phiilaaxoos baay'atee Horiyoon humna isaa jabeeffate inni sarmusee Imiman sabake rahaki hada yesabotu imorkita abde bikinitu undum tu darba dabelufa paki gaye jenna dukani ba rubisu ya tufa Imiman sabake rahaki hada yesabotu imorkita abde bikinitu Undum darba dabelufa paki gaye jenna dukani ba nufis guya tufa